Hello, hello. Salam na tokkee. Hello. Tokkicha abbaa biyyaa andeenna. Eessa jirta? Wayya. Bo. Ol bannee gabbanneerra tokkee. Wanni. Salbanneerraa dhiisi bo. Wanni kabaya. Nancho akka taayira. Salbanneerraa jabaadhu mee waan ta'e si gaafachuu bani tola bal'atuu miidiyaa irratti ol hin bahin. Manni. Waan ta'e wayii na qaqqabee jira. Andi da kudai ba. Guddino. Si waan ta'e wayii dhagee. Manni. Waan ta'e wayii ijoolleen biyya biraatiin itti erganii amanuun dadhabesi. Eenyuun? Jechuun viidiyoo wayii natti erganii viidiyoo kee. Attas kenya. Ani iyyuu amanuu dadhabe tokkee. Nangol. Wallahi ni kufachiisaa jirta. Amanuun dadhabeen siin jedhee ani iyyuu natti himanii naanii jalqaba maa inni beektaa dubbichi maa inni beektaa jalqaba. Torbee ga'eera wanti kun natti himamuunsaa tokkichoon birrii 60,000 Itoophiyaa na ergisiisee siin fuudhanaan jedhee ka'ee na gowwoomsee akkasitti ilaalee gwaaddanyaa keetii. Prank never natas sekali nafsi. Laa. Ma wanti kuma jaatama bidi kuma jaatama see kuma maalis tingo dhugaatii hin jirree fi ifaan ifatti fani. Jechuun gwaaddanyaa ani jaalallee sin jaaladhanaan jedhee waggaa meeqa namni footoo kee namni footoo makeetii footoo itti ergaa turte WhatsApp-irraas immoorraas kaastee ergitee haadha manaan qabu sin jaaladha jedhee waggaa meeqa na wajjin jiraate birrii 60,000 ergeeraa fi jettee resiitii 2,000 3,000 5,000 waan argeenatti ergitee viidiyoo qullaa kee waraabamee jiru isiisi waraabetee namasi waraabetee hin beeku. Natti ergitee jennaan ani qoy hin dubbatiniitiin jedheen siif hangaafadhaan jedheeni. Immoo hiriyaa koo gatii taatennaan hin ulfaata waan akkanaa miidiyaa irratti si gaafachuun kanaa jedheetanii sii dawwale. Aboo eenyu dannee akkasii maqaan balleessusi. Yaadadhumee nama ergasii haadha manaa qabu takkaa dubartiidhuma argee hin beeku jettee janaatu ta'e yaadadhu. Nafsi. Anaaluma akkasiin qabu na beektu bo. Haadha manaan qabu haadha manaa bareedduun qabaayyuu. Haadha manaan qabu jedhee kaadeen beeku. Yoo si beekessi tokkicho beektaa baay'ee walitti dhiyaannaa amala kee isan beekurraa addanatti ta'e naan si gaafadhe. Lakki bo wanta akkasii gati hin jirree fi abbaan taati gadi habaastu risiitas habaastu eenyutti akka ergites yookaan walitti suuraa walitti hidhuu si danda'ame yaani walitti yaani shooppii lidarragi ichilaal. Shooppii lakkii tokkee na amani waasi sobeen beeku waan tokkicho waasi sobee tokkee waasi sobeen beeku keessattuu waa'ee keetiitini sin sobwaan si galee na beektaa amala koo. Kuni yaani viidiyoo tanqaxaaqashi shooppiin viidiyoo tu footoo ta'ee morma kee kutameerra kaa'ameen jedhaan iyyuu sin gaafadhu. Inni kun viidiyoo ati deemaa achi garagaltaa as garagaltaa qullaa kee kadhatetti maal jettee dubartitti waraabdee argitaati. Bafusum ni argaa laatu kaantu godheen beeku akkan. Bafusum kun soba adii. Jechuun isiin ijoollee warra yuutuubiitti isiin warra yuutuubiitti ergachuu jettee warra yuutuubiitti ergadhaa warra feesbuukii guguddaa qabu ergadhaa jennaan hin erginiin jedhee maa viidiyoochen harka ga'een. Ergitu dhufeellaa namaa loo
yookaan ergitu abbaa fedhetti ergitu anka namaan godhe gatiin ofitti amanuu fi viidiyoos ergees hin beekus viidiyoos ittiin dubbadhees hin beeku eenyu ta'e ittiin immoo haasa'eera kan jedhu immoo gadi ba'ee haasa'u. Miidiyaa irratti yoo siimatti rakkoon qabu. Miidiyaa irratti yoo siimatti rakkoon qabu intalli kun. Aara bannaa ta'e dubbattu eenyuyyuu haasa'atu maaliif ofitti amanamummaan qabu kana ofitti amanamummaan qabu ta'eef akka baatee dubbattu iyyuu gochisiisiin yookaan nama biraa ta'uu ni mala sii galee. Lakkii maa ansi wallaalee jennaan immoo footoo kee viidiyoo kee wallaa amanuu dadhabeen footoo gosa gosaan ergisiise footoo ansi kaasee fa'i keessa jira sanarrattan iyyuu si ta'uu bareeyyuu namni nama as jiruu miti tokkichoo garuu akkasii beekutti akkasii miti baay'een gaddeennan viidiyoo chafaa qullaa kee. Annarkaa badeemi. Viidiyoo itti erguu miti viidiyoo yaanuu nama ittiin haasa'e qubaawwan nama lakkaa'aman isaayyuu maatii malee wanti inni ittiin haasa'eyyuu hin jiru. Isa immoo qarshii ergisiisuu minaamin immoo maqaatti ergisiiste risiisuu firkaa qabdi waan ta'eef qabsiifachuu ni dandeessi abbaa fedhe yoo ta'u. Ani wantati beekuu qabdu ani. Akkuma keetii kana ni falme maaliif sin beeka gatii ta'ee fi jalqabaa kaasee amma xumuraatti gatii si beeku jennaan si barbaadummaa akkanaatti galuu yookiin immoo waa jana jennu yaadatte yoo ta'e gaaf tokko intalli tokko nan jaalladhaan jettee natti battee jennaani waan akkasii ixaan si fuudheera jennaani bocalluma jedhinaan jettee nan yaadadha. Garuu amma immoo yerooni jecha kee duraaniitiif waan kana wal bira qabee ilaalu baay'ee nan saalfadhe deekee bu'een saalfadhe tokkee. Maaliif viidiyoodhuma mana keetii dhiifa manaa godhiitii waan barbaadde jedhii viidiyoo mana kee keessatti waraabame. Asirratti baay'een si kabaja baay'een jaalla. Ati anaaf nama guddaadha. Haa ta'u malee amantaa anarraa qabdu ammallee hin hir'isiin. Ni dhageessaa? Ni dhageessaa hin hir'isiin. Kun dhibbatti akka anan taane an ofitti amanummaan hin qaba waan ta'eef wanti anatti yeelloftus hin jiru yoo baasuuf barbaadde yoo sitti ergamee jiraatiif illee osoo anan agarsiisin illee dhugaan siin jedhaati wallaahi baasi wallaahi. Anillee maal jedheen baasa hiriyaa kooti ati wajjin nyaannee dhunneerra maal jedheen baasa isiitu baasuuf malee isiitu baasuuf. Abaasu ጓደኛummaan kophaa akkina maamunan dhufe sitti himatee jennaan as baasuun kophaa si galee hiriyummaan wajjin qabdu hiriyummaan kun hafte saa'ee. Tole bakka erga akkas jette waa tokko gochuu hin danda'u sagalee intalattii si dhageessa intalattiidhaan walirratti si hidhu silkii. እሺ በቃ አባቴ ለሽ በል በቃ እሺ ተሸውደሃል እሺ ዛሬ ተሳክቷል። ፕራንኪ ጎደምቴ ታት tokkee go ወይኔ tokkee ተበላሽ egaan hordoftoota keenya hordoftoota mubeeshuu tokkicha abbaa biyyaa akkasitti dhabu yaaddaa argadhe asuma yeroo keessatti jechuudha hiriyaa koo wajjin ijoollee bullu bifa addaatiin gatiin piraankiidhaan hin beekamne ennaan akkasitti tokkichoon kun harkatti laafee shawwadamee garuu immoo wanti namatti tolu konfiidensii inni qabu fi waan akkanarraa akka bilisa ta'ee fi maalumaaf na dhoksite maaliif na satartee na baasii waan akkasii hojjennaan jechuu isaarratti nan dinqifadhaanii tokkee dhiifama. Chigiri dom bakashi aru bakas agenyaalo Mubarik Zaachaan jabaateera akkasii itti fufa namoota pirankii naaf godhamu jettanii yaaddan jaalallee keessan obbolaa keessan nama jaallattan nama jibbitanus haadha manaa keessan hundayyuu lakkoofsa jalaa qofa nuun ga'a pirankii goonee isinii dhiyeessina bashannana gaarii isiniif ta'u wanni kun itti fufa galatoomaa warri sabskiraayib godhi sabskiraayib godha laayik sheer gochuu nagatina nagaatti.